Ilaa yaa namaa sagalee waamichaa kana dhaga'uudhaaf qophoofte. Baga gammadde baga walumaan gammanne. Haga dhumaatti sagalee waamichaa kana dhaggeeffadhuun dhaamsi keenya. Baadeen baduu beeka sanyiin dhugaaf sagadu yoo sarara farrabbitu eega. Dhuguu gamanii maasirraa hambaan dhabanii bushaa'ee isaanii eebbadeedha. Yesus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu akka kana jechuudhaan ni dubbata. Macaafa Mikiyaas raajichaa boqonnaa 2:13 inni cabsee karaa banu isaan dura hin ba'a. Isaan cabsanii balbala keellichaa keessa darbanii jalaa hin ba'u. Mootiin isaanii darbee isaan dura hin adeema. Waaqayyo isaan dura hin bu'a jedha. Ufaana inni caalu gara keenya goreera hin olaanu. Ufaana inni caalu raamonni karaasa hebbadhaalu. Shalom, shalom, shalom. Nagaan nagaarra caalu nagaa Waaqayyo Waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu jechaa. Oduu gammachiisaa waldoota online churchii keessaa waldaan humna fayyisuu Waaqayyoo idil addunyaa sagantaa galateeffannaa guddaa qopheeffattee as baate dhagaa dhaggeeffadha. Egaa maal kana qofaree isinis bakkuma jirtan teessanii amantaalee garaagaraatiin osoo waliin qoodin waayifaa yookaan daataa keessan banachuudhaan biyyoota kanneen akka Dubaay, Kaanaadaa, Ameerikaa, Joordaan, Beeruutii fi Itoophiyaa keessaayyuu Oromiyaa bakkuma isinitti tole teessanii hirmaatota dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo ta'an dhaamsa keenya. Jireenyi gamaa sun hin ga'ama. Innanaan didee siif danda'ama. Lolli baay'atu si bitaa mirgaani. Hin badu narraa jira kakuuni. Jireenyi gamaa sun hin ga'ama. Innanaan didee siif danda'ama. Lolli baay'atu si bitaa mirgaani. Hin duunarraa jira kakuuni. Egaa maal kana qofaree guyyoota kanatti wangeelli mootummaa Waaqayyoo humnaan ni lallabama. Faarfannaan ulfina Waaqayyoo mul'isus ni faarfatama. Sagalee raajitiin dhaloonni ni jajjabeeffama. Dhukkubsattootaafis ni kadhatama. Guyyaa sagantaan kun qophaa'ee irratti tajaajiltoonni Waaqayyoo biyya keessaa biyya alaatiif dibee kaase kanneen dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo qabatanii nu gidduutti argaman abbaa hafuuraa waldichaa hojjetaa wangeelaa Diiti, Paaster Tashoomee, hojjetaa wangeelaa Girma, faarfataa Habtaamuu, hojjetaa wangeelaa Amsaalu, hojjetaa wangeelaa mootummaa Raajii Wundi, Raajii Waaqjiraa, Raajii Tulesaa, Raajii Iyyuu, Raajii Saddiitaa, hojjetaa wangeelaa Daggafuu, hojjetaa wangeelaa Darajjee fi hojjetaa wangeelaa Phexrosidha. Tumirirni nyaatu kuma namaan baatu yookaan baqatu. Kanaaf allabsii akaala qabaatu qalbiin koo naraadu quruphii sangaadu kan kufeen badadu. Kanaaf hankaarii qarreessa gamaa akka fayyaa dhala namaa. Afaan jiraadha argannaan na nyaadha namuudheen hidhadha. Kanaaf allabsii akaala qabaatu oduu sobaa na farsu xiyyaara shin bararsu bara barraa dabarsu. Kanaaf hankaarii qarreessa gamaa akka fayyaa dhala namaa. Egaa maal kana qofaree gaggeessituu waldaa Kennaa, gaggeessituu waldaa Haannaa, gaggeessituu waldichaa Boontuu, gaggeessituu waldaa Gannet, gaggeessituu waldaa Abbenesh, gaggeessituu waldaa Raayil, gaggeessituu waldaa Gammadii, gaggeessituu waldaa Siifanii fi gaggeessituu waldaa Naardos yoo taatu obboleettiin keenya Waaqayyo na gargaaree galata guddaa qabadhee dhaloota kana gidduutti argamuu koof gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Kan isiniin jechaa jirtu immoo gaggeessituu waldaa Masaratidha. Egaa maal kana qofaree guyyoota kanatti Waaqayyo nu gargaaree faarfannaa ergaa gurguddaa qabu guyyoota kanatti eebbisuudhaaf dhaloota kana gidduutti qabannee argamneerra. Kan isiniin jechaa jiran gaggeessituu waldaa Boontuu,
faarfataa Habtaamuu fi gaggeessituu waldaa Masratiidha. Dhiigilma waaqaa dhuguma naaf lola'e cubbuu koo calaasuuf sagaleen qaama ta'e jaalalli isaa kun hidda lubbuu koo qotee Yesuus tu Yesuus tu Yesuus tu si ol dhaqee na fidate Yesuus tu Yesuus tu Yesuus tu lammii waaqaa na godhate Yesuus tu Yesuus tu Yesuus tu si ol dhaqee na fidate Yesuus tu Yesuus tu Yesuus tu lammii waaqaa na godhate. Egaa maal kana qofaree waldoonni guyyoota kanatti dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'uuf dhageechisuudhaaf nu gidduutti argaman waldaa mootummaa Waaqayyoo labsitu, waldaa kakuu Waaqayyoo, waldaa Israa'el kakuu Waaqayyoo addunyaa, waldaa daandii Yesuus, waldaa Qaalayooti, waldaa Waaqayyoo oolchaa, waldaa ifa jireenya, waldaa eebba Waaqayyoo addunyaalessaa, waldaa argama Kiristoos, waldaa Waaqayyoo addunyaa, waldaa Waaqayyoo mu'aadha, waldaa eebba Waaqayyoo addunyaalessaa fi waldaa tokkummaan obbolootaadha. Yoo galataa malee maalanii jedha yoo galataa malee yoo galataa malee maalanii jedha yoo galataa malee. Egaa maal kana qofaree guyyaa sagantichitti qophaa'e gaafa guyyaa 12 ji'a 2015 yookaan gaafa guyyaa 19 ji'a 2 2023 yoo ta'u egaa maal kana qofaree toorri bilbilaa keenyaa 97 15 67 10 duwwaa 9 44 yookaan duwwaa 9 43 28 71 12 irratti haloo jechuudhaan nu argachuu dandeessu. Sagantaa gaarii. Egaa maarree sagalee waamichaa kana akkuma dhaggeeffatteen dhaloonni kabiraas dhufanii hirmaatota dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo akka ta'aniif dhalootaaf sheer godhi jechuun dhaamsa keenya.